Ashama harka fuunee akkam jirtu hordoftoota keenya nagaa keessanii nageenyi keenya bakka jirtan hundatti isin qaqqabu. Tole kuni barnoota teekinooloojii afaan Oromootiin Afrikaa Samsung irraa isin qaqqabudha. Barnoota keenya karaa keessatti akkaataa feesbuukaa fi meessenjara keessan onlaayina jiraachuu fi jiraachuu dhabuu akka nama isin hin beekne itti dhokfachuu dandeettan isinitti agarsiisaa jechuudha. Gama barumsaatti isin dabarsuun duratti warroonni gama Afrikaa Samsung haaraa dhuftan chaanaal Afrikaa Samsung akka sabskiraayib gootan isin gaafanna. Akkasumas viidiyoo keenya kan daawwattan laayik sheer gochuu hin dagatina. Gaafii fi yaada yoo qabaattan gara liinkii diskiripshinii jala ilaaluudhaan liinkii gaafiif deebii jechuun gaafii fi akkasuma yaada irratti kennattan diskiripshinii jala isiniif kaa'aa liinkii isaa diskiripshinii jala ilaaltanii karaa saniis gaafachuu dandeettu. Akkasuma immoo koomantii irra isinuu kaa'uu ni dandeettu jechuudha. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha. Gama barnootaatti yogguu dabarramu jechuudha. Kuni baay'ee karaa salphaa fi gabaabaadhaan kan dhokfachuu dandeettan jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana hanga xumuraatti daawwachuudhaan na faana turaa isin jecha gama barumsaatti dabarsa. Hanga xumura viidiyoo kanaatti daawwadhaa. Tole egaa hordoftoota jechuudha. Dursinee feesbuuk irraa eegallu. Feesbuuka keessan onlaayina dhokfachuu fi al tokko feesbuuk keessan ni banattu. Sana booda feesbuukni keessan haala kanatti isiniif banama. Erga inni haala kanatti isiniif baname sarara sadan gubbaa kanarratti al tokkoof ni cuqaaftu. Sana booda xiqqaashoo akkanatti ol harkisuudhaan maal gootu jala kanarratti jechuudha. Settings and privacy settings in the privacy iddoo jettu kanarratti al tokkoof ni cuqaaftu. Sana booda xiqqaashoo ammas akka ol harkisuudhaan maal gootu settings iddoo jettu kanarratti kiliik ni gootu. Sana booda haala kanatti ol harkiftu jechuudha. Haala kanatti erga ol harkiftanii booda active status iddoo jettu kanarratti deebitanii maal gootu kiliik ni gootu. Sana booda mallattoo onii jiru tanarratti al tokkoof ni tuqxu. Sana booda turn off gootu jechuudha. Haala kanatti onlaayina jiraachuu fi jiraachuu dhabuu feesbuuk keessanii haala kanaan dhokfattanii jirtu jechuudha. Haala kana goonaaniin feesbuuk keessan onlaayina jiraachuu fi jiraachuu dhabuu keessan namni tokkoyyuu baruu hin danda'u jechuudha. Tole gama meessenjaratti yogguu deebinu immoo meessenjara keessan ni banattu. Sana booda meessenjara keessan erga haala kanatti banattanii booda akkuma isin agartan fakkeenyaaf asirratti namoonni hedduun onlaayina irra kan jiranidha. Fakkeenyaaf onlaayina namaas arguu dandeettu. Kanaaf isin walumaa galatti onlaayina dhokfachuudhaaf maal gootu onlaayina jiraachuu fi jiraachuu dhabuu keessan akka namni tokko hin beekne gochuudhaaf gubbaa kanarratti piroofaayilii feesbuuk keessanii xiqqoota gubbaa kanarratti iddoo kanatti argama jechuudha. Sana booda maal gootu piroofaayilii kanarratti al tokkoof kiliik ni gootu. Sana booda deebitanii xiqqoo kanatti ol harkisuudhaan maal gootu active status iddoo jettu kanarratti deebitanii kiliik ni gootu. Sana booda haaluma feesbuukaatiin iddoon kun oonii ta'ee isiniif dhufa. Haala kanatti al tokkoof irratti ni cuqaaftu. Sana booda gabbuutanii turn off iddoo jettu kanarratti tuquudhaan meessenjara keessan onlaayina dhokfattanii jirtu jechuudha. Fakkeenyaaf meessenjara keessan haala kanatti onlaayina ni dhokfattu. Asirratti wanni meessenjara irratti beekuu qabdan jechuudha. Akkuma keessan onlaayina namni biraa arguu hin dandeenye isinis kan nama arguu hin dandeettanii jechuudha. Kanaaf haala kanatti onlaayina feesbuuk keessanii fi meessenjara keessanii haala kanatti dhokfachuu dandeettu jechuudha. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha. Barnoonni keenya kan har'aaf qabannee dhufne kanumaan raawwata. Hanga barnoota biraatiin deebinee wal geenyutti